Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u sagantaa keenya isa dirree keessummoota beeksisuu jedhamu kana fudhannee isinii dhiyaanneerra. Keessummaan keenya inni nu haqa fudhannee isinii dhiyaanne Paaster Mulaalem Giloo Kabaa nama jedhamu biyya Itoophiyaa kan dhufe amma garuu Ameerikaa kana keessa kan jiru digirii isaa olaanaadhaaf Gordon Conwell Theological Seminary iddoo jedhamu baruudhaaf dhufe Boston, Massachusetts. Naannoo sana nama jiru tajaajila konfiraansii Faasikaa waldaa tokkummaa warra hoolaatiif leencaatti tajaajiluudhaaf gidduu keenya jira. Baay'ee Waaqayyoon galateeffanna waa'ee tajaajila isaatiif isa fudhannee dhiyaachuu keenyaaf Paaster baga nagaatiin dhufte. Sagantaa keenya maaliif akka kana goonus immoo achumaan beeksisuudhaaf an barbaada. Sababa kana gochuu keenyaa keessaatiin inni guddaan akkuma bara Eliyaas amantoonni Eliyaas namni Waaqayyoo namni jabaan ana malee namni hafe hin jiru hojii kana keessa qobaa koon hafe jedhee yeroo inni Waaqayyoon gaafatetti Waaqayyoo waaqarraa deebisee fi namoota 7,000 namoota jilba isaanii Ba'aaliif hin saganne namoota yaada kee qabanin qaba isanni jedhe kana dhaabanneetu haqas iddoo adda addaa keessa amantoonni tarii lola hafuuraa yeroo itti jabaatu yaa Waaqayyo qobaa keenya jirra eenyuun nuu laatte inni jedhamu kun gaaffii ta'ee ka'uu waan danda'uuf namoota Waaqayyoo lola kana irratti nu bira akka isaan dhaabataniif nu kenne dirree waraanaa kana irratti nu bira dhaabatanii waraana kana nu gargaaruu kan danda'an baay'eetu jiru. Isaaniin dirree beekamuutti dirree namoonni salphaatti isaan kontaaktii gochuu danda'an irratti as baasuudhaaf dhaabate. Kanaafi sagantaa kana yeroo jalqabaatiif akka kanatti bittimsuu keenyaaf warra nu gargaaraniif hojii kana warra hojjetan hundumaatiif Waaqayyoon galateeffachaatu gaaffiif deebii gabaabaa Paaster Mulaalemii wajjin fudhannee isiniif dhiyaanneera. Paaster Mulaalem baay'ee si galateeffanna waamicha keenya kabajtee gidduu keenya waan jirtuuf maatii kee dhiiftee gidduu keenya hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf waan dhufteef baay'ee si galateeffanna. Gooftaan si haa eebbisu. Gaaffii yaraa si gaafachuutiin amantoonni naanna'aa biyya alaa kana keessa jiran namoonni keenya attamitti dhimma sitti ba'uu gara fuulduraatti akka isaan danda'an kana mijeessuudhaaf gaaffiif deebii yaraa siijin qopheessineerra. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gaaffiin keenya jalqabaa biyya kana keessa ammam turteetta yoom dhufte isa jedhu kana gabaabsite yoo nu ibsite. Duraan dursee Waaqayyo carraa kana waan nu laateef gooftaan maqaan isaa ulfaatu isinis immoo waldaa keessanitti saba Waaqayyoo akkan tajaajiluuf waan naaf hirtaniif an kan akka carraa guddaatti lakkaa'a waltajjii karaa Waaqayyoo saba Waaqayyoo ittiin tajaajilu galuudhaaf gooftaan isin haa eebbisu jedha. Ani amma biyya Ameerikaa kana dhufeeti amma ji'a torba fixeera jalqaba Septembarii gaafa lammaatii kana adda dhufee na maatii koo wajjin faamilii iskoolaarshipii argadheen Gordon Conwell Theological Seminary kan jedhamu maasters digirii koo staadii gochuudhaaf dhufee jira. Amma ji'a torba fixeera. Sharpuu ji'a torba fixeera. Maqaan gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Paaster Mulaalem yoom gara gooftaatti dhuftee akkamittis gooftaan gara isaatti si waame isa jedhu kana itti fuftee yoo nu ibsite. An jalqabni koo maatiin koo Ortodoksii turani. Anis Ortodoksii keessa ijoollumaan qoratanii mucammaan kaasee mana keessatti guddadhee garuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa kootti kan godheen amanee kan gara gooftaatti dhufee akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 64 yeroo xunnummaa kaasee yeroo sana na yaadadha kutaa 4 bira yeroo sana kaasee gara gooftaa dhufee achuma kaasee hoosteelii keessatti guddadhee bargit yeroo jalqabaa akkan yeroo dargaggummaa kootti yeroo ijoollummaa kootti gara gooftaa dhufeen utuun gooftaa waaqeffataa jiru iddoo dadaas immoo nan deema ture. Maaliif inni kun dhimma wangeelaa lama iddoo garaas akkuma kana maqaa wangeelaatiin qabatan immoo amantii adda kan gaggeessan hin jiraatu. Inni kun sakamtu sirriidha sakamtu dhugaadha kan jedhu yeroo ijoollummaa koo yeroo elementarii yeroo kaasee naannoo Naqqamtee biyya Wallaggaa keessa
amantaa jiran hundumaa walumaa gad deemeen ilaalaa ture. Innaa iddoo tokko tokkos immoo waaqeffisa isaaniif paarsimeetii godhaan ture. Garuu yeroo sana akkasitti gooftaa duukaa hamman kutaa kola kututti amma bara akka lakkoofsa beekee Habashaatti 1973 naqamtee achi hosteela keessatti guddadhee achi wal waaqeffasaa ture. Garuu jireenyi koo kan inni geddarame eddesii gooftaa fudhee waggaa 10 godhe geddaramtu cimaa kan argate jechuudha. Akkan waggaa kutaa olamaa gara yuunivarsiitii adda kan galee eddesii booda jireenyi koo sun kan geddarame yeroo sana kaasee gooftaa duukaan jiras gooftaa koo tajaajilaan jira jechuudha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ittuma fufnee egaa wanti seenaa keerraatii sirraa baruudhaaf barbaannu inni sadaffaanii gara waamicha yeroo guutuu laattee Waaqayyootiif hojjetaa ta'u meeshaa waraanaa kana si qabsiisee si baasuutti attamitti si waamee attamittis immoo deebii kana deebiftee ati. Ani tajaajila mana Waaqayyoo kanan jalqabe akkuma ammas sittime yeroo man gooftaa fudhee kaasee kwaayirii tiineejarsii keessa galeeni tajaajilaa ture waldaa makaaniksii jechuuti yeroo elementarii makaasee hamma intarneetii tajaajilaan ture garuu jireenyi koo iddiin hawaasa Irshaa kolleejjii galee booddeedha geddarama kan argadhe. Akkanachi fixeenii hojii mootummaan jalqabee jiran dargi keessa lek akkuman geddarama kana bara 74 keessa argadhe kaasee gooftaa ayyaana Waaqayyoo keessa kaa'een gooftaa agaragaraa ture lafa jirutti lafa iddoo ari'atamii cimaan jirutti iddoo lamuun jiru mataa isaatti hojii mootummaa irra taa'ee keessumatti yeroo jabinaa dargii yeroo Waaqayyoon jiru jedhamee Waaqayyoon ganuun baay'ee biyya keenya irratti dukkanni isaa walii ture sana keessaa gooftaan na gargaaree yeroo sana hojii mootummaa irra taa'ee tajaajilaan ture. Lubbuudhaaf lubbuu haaraaf dhugaan ba'aa namoota Waaqayyootti fiduu isa dadhabe deebisuu warra gara booddeetti deebi'ee sababii koomunistoonni baay'ee filsafannaa isaanii kanaan nama hundumaa intinaa qabanii jiranii fi isaan kana gara gooftaatti deebisuudhaan yeroo sana kaasee kan tajaajilaa ture. Waaqayyo otuu mootummaan sun hin geddaramin jabanoo dargii keessa jechuutu mana yeroo tartu gisee koo gooftaa galagalaa jiru yeroo sana gooftaan itti baatira kan gooftaan yeroo mootummaan barbaadu. Bargit keessa koo dheebuun jira. Waaqayyoon isa nama tajaajilu caalaa yeroo kaman tajaajila guyyaa hojii mootummaa hojjedha. Sa'aatii booddee galgala sa'aatii 10 booddee halkan guutuu lafa jiru baadiyyaa deemuu hundumaa sanbata guddaan yeroon boqonnaan bakka kootii hundumaa gooftaan tajaajila yeroo sana gooftaan bara 79 keessa yeroo abiyootiin yookiin warraaqsi biyya keenya akka abidda boba'aa jiru sana keessa gooftaan hunda'uun akka inni waamicha sa'aatiif hojii wangeelaatti akka inni barbaadu gooftaan sanatti dubbate inna attam godheen baa yeroo sana yaa'u sagalee Waaqayyoo bira argadhee waamicha argachuu kootti beeka malee attamitti akkam ba'u eessa akka tajaajilu akkaataa attamiin ba'uun kan jedhamu taasisaayyuu maal akka ta'e wanta beeknu qabu. Namni sirriidhumaan seerumaan qabee nu guddisee akka ittiin baataa akka ittiin wangeelaa baataa wangeelaawii taataa waan akkasii maqaan akkasiin jiru calma ni tajaajilu jechaadha. Garuu waamicha Waaqayyoo keessa kootti eegan ture. Akka Maariyaam laphee ishee keessatti eegdee jedhamee Waaqayyoon keessa kootti eegan ture. Dasii booddee mootummaan dargii kufee booddee mootummaan haaraan dhufee booddee immoo Waaqayyo baay'ee tajaajila koo bal'isee bara 87 keessa eegaan ture karaa adda addaa gooftaan itti dubbata. Gilli kootti itti dubbata, karaa gargaraa itti dubbata ture. Raajiyaanis gooftaan itti dubbata. Keessi koos akka abidda jiranii akka Ermiyaas lafee koo keessa akka abidda ta'edha. Yeroo gooftaa yeroo kaman hojiitti biyya lafaa kana dhaabee gooftaa koo deemee tajaajila kan jedhu eeguus na keessaa garuu otuu gooftaan immoo yeroo isaa sirriitti naan mirkaneessa hin ba'u jedheen eegaa ture. Innaa Waaqayyo bara 87 keessa bakka yeroo isaa amma
dhaabina jedhee yeroo sana kaasee hojii mootummaan dhaabee innaa hojii mootummaa waggaa tokko walakkaa deemaa jedhee booddee waamicha waaqayyootiin sana kaasee hojii yeroo guutummaatti laadhee gooftaa tajaajilaa jira amma waggaa 17 walakkaa ta'e. Ameen. Gooftaaf galanni haa ta'u. Itaan sin egaa kan dhaggeeffattoota keenyaaf akka ta'e mul'inatti beeksiftu kan nu barbaannu inni guddaan mul'anni jireenya kee sochoosu maali? Waaqayyo maal siin jechaa jira? Maal siin hojjechaa jira? Maal siin hojjechuudhaaf barbaada? Jalqabaa kaasee keessa koo kan jiru waa'ee mootummaa waaqayyooti. Mootummaa waaqayyoo attamitti akka inni bal'atu. Duruma kaasee lubbuun gooftaan argatiin lubbuun badu baay'ee namoosisa na akkamittiin gooftaan waaqayyo ilma isaa tokkicha biyya lafaatiif laatee karaa fayyinaa nu bane ayyaanuu kennee dadhabbii keenya irraan sinfinnaa keenya irraan kan ta'e akkamittiin lubbuun bada kan jedhu keessa koo baay'ee dheebuun cimaan tureera. Eddiin gara gooftaa dhufees immoo kana kan keessa koo jiru waldaa tokkochaan tajaajilamne waldaan keessa jiru sotumu wangeelaan tajaajilu waldooti adda addaas deemee waldaa adda addaa deemees kan inni tajaajilu akkaataa itti wangeelli bal'achuu danda'u. Akkaataa waldaan kiristaanaa biyya lafaarraa addaan baatee kiristoosiin fakkaattee jiraachuu dandeessu. Kana afaan kana keessa tureessi ammas taanaan keessa koo kan jiru kanumaadha. Keessumatti yeroo seenaa keessa wanta lama keesseera. Baay'ee keessa kootee akka biddaa ta'e kan bu'u tokkoffaa waldaan seenaa adoolaa keessatti biyya lafa hunduma iddoo hundumaatti akkamittiin waldaa hafuura haadhochi kana keessaa akkamittiin akka baasuu danda'u dadammaqina waldaa gara hojii ergamootaa yeroo jalqabaatti akka deemtu dandeenyu humna hafuura qulqulluutiin waldaan guutamtee hafuura hamaa cabsitee humna du'a ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo ishee dhaalaateen akkamittiin akka isheen deebitee mootummaa waaqayyo gaggeessuu dandeessu waldootii kana gargaaru tokko kana kan kanas jiru waldoota dadammaqsuu akka gara mul'ata ishee gooftaan itti waamame akka isheen deemtu maaliif amma yeroo isheen keessa yeroo ta'e namni callee amanamaa amantiin qaba malee keessa jiru Kiristoositti jiru እና ደሜት መጠነኝ እና የሮሲያን አሞ አኩሞ ቤክቱ ዋን ባየ ደነሞት ክርስቶስ ራ ከረዳን ባሳጀው ከን ቦራጀው ከን ዲጋጀው ከን አዶቻጀው እና ጎፍታ ነገር ጋር እና ለፈጅሩት ቱ ሪቫይቫሊንግ ደደመቅና ሆሮ ቁልቁሉ ከኤ ነሞኒ ለፌን du'anii jiran goganii jiran deebisanii foolitti margee biqilee deebi'ee akka attamtiin akka haaraa ta'anii tuuta mootummaa saawwitii Kiristoos ta'anii akka dhaabatan kana gochuudha kana keessa jiru.